Egaan daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtanitti isin haa dhaqqabu. Akkuma kanaan dura walii wajjin ilaalaa turre har'as maloota garaa garaa fayyadamnee wantootuma harka keenya keessatti argamaniin maloota salphaa fayyadamnee wantoota hojjechuu dandeenyu muraasa isin agarsiifna. Gara sanatti utuu hin darbiin dura kanneen chaanalii keenya kana sabiskiraayib, sheer hin godhin jirtan sabiskiraayib nu godhaa, sheer nu godhaa isiniin jennaa. Kallattiimaan gara dhimma isin barsiisuuf fuulatti qabanneetti darbinaa. Mee karaa gabaabaa tooftaa ittiin IMEI bilbila keenyaa barruu walii wajjiniin ilaallaa. Kun kan nu fayyadu yoo bilbilli keenya hatamee karaa ittiin qabsiifannuuf waan ta'eefi jalqaba fuula bilbila keenyaa irratti kan argamu gara foon kan jedhu cuqaasna. Erga cuqaasnee booddee immoo kokabii haash duwwaa ja'a haash kan jedhutti dawwalla. Ergasii booddee haala ammaa iskiriinii irratti argaa jirtan kanaan IMEI kana nu agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanneen kan siimiiwwanii fi kan siimtuu kana gaafa adda baastanii bartanii imeelii keessanii wajjin walitti konneektii gochuudhaan gaafa moobaayiliin keessan yookiin bilbilli keessan isin jalaa hatamu karaalee gabaabaa isin ittiin bilbila nama harka sana jiruu argachuu dandeessan isin barsiisaa. Egaan daawwattoota keenya qophii har'aaf qabannee dhiyaan asuma irratti finnee jirra. Torban qophii biraa nama walitti deebinutti yuutuubii keenya chaanalii keenya kana sheer sabiskiraayib nuuf godhaa. Galatoomaa.